والبريت ربيت كنت والفوني أما مجاتك قمنا أني هاد دائماتي يتقبلتين كي يكوني مي غايلا نموت تكو غاف أجيفتن بروم سما غرقودا إرا أرغتو أبديلي هورتو جيچودا سافودا بوليت كينيا كانا جيچودا انترفيو غوچا جرتي ياني فيغورس شي أغد أمات تجيف وانتي توليفن إسني ورابي مي فيديو كان أغد أمات تجيفت آتي جرينيا ورغالك أبدانيس غالك يسان keessatti filala warri gaaylaaf karoora qabdanis immoo irraa baradhaan isiniin jedha. Mun qabaani sariyaa ko gadi miti jedheen biyyaa bahe. Garuu alhamdulillah la biyyaa bahu ko baay'ee baradhe nama fakkeenya hanga kutaa 8 baradhu kana caala biyya arabaati waa baay'ee baradhe. Bu'aa bayii jireenyaa argachuu dhabuu addunyaanuu maalirra akka jirtu gaafa biyya jirramani karaa naannoo keenyaa san qofan si'a Oromoon numayyuu Itoophiyaan numayyuu jedha seegalee biyya bahu keenya waa baay'ee baranne addunyaa jireenya tooftaa jireenya nama wajjin jireenya addunyuma tanayyuu ni barre ana biyya bahuun ko iddoo na gammachiise. Jaalala dhugaa dubbachuu biyyatti gaafa keenya akka yeroo ammaa jaalallee qabatanii karaarra deeman kana yeroo keenya 2006 biyyaa bayan akka Itoophiyaatti. Inna yeroo san safuudha dubartiin harka dhiiraa qabattee deemuun ol dhungachuu minaamin makkana taate mee dubartiin takka laal naannoo keenya manatti dhalte jechuun abbaan kee yeroo tokko mijiyyuu wayii manatti deeche jedhan wallahi mana barumsaa na dhiisise hin barattu naan jedhe bakka dhiisi maali anoo waan goone islaamiyyuu ollaati waan maaliin godhe bakka safarri keenya hundi eessuun kiyya hundi barnoota dhiisisan ijoollee sigalee inna sadarkaa kana ammaatiin keenya adabaan nu guddisa waan ta'eef balagummaa akkasiin qabna alhamdulillah ijoolleen amma akka dhageenyutti xiqqoo danfinoo akkana taate minaamin jedhu yeroo sanii nuti alhamdulillah waan akkana hin jiru amma ani bultiin qaba alhamdulillah dhiyeenya neerume sigalee dhiyeenya biyaan sabgaa sadii fin deema biyya arabaa immoo ani lamaatii kiyyaa ta'ee ofii ta'ee karooran mana beesan galmaangee bultii godhe malee akkuma biyya arabaa dhufe dhiirarratti laxxafame wallahi yani birri takka dhiiraa kennee hin beeku biyya anama Saudi Arabiyaan jira Saudi Arabiyaan alatti nama tokko assalaamu alaykum jedhee hin beeku sigaleme biyya Itoophiyaa saa ta'u fedhu bakka fedhe haa ta'u nagumayyuun gaafadhan yeroo namatti dabarsuudhaafis nama hinaasawan jaalala jechuun dubartiin takka onnee takka qabdi. Sigale onne takka kan ishin qabdu nama tokko jaalatte bakka iska majarrashaa nama tokko himki yoo ta'e no jiyyaala malee kana jarrabee qoome kana ilaalladha kunnaata minaamin hin jedhu keessa ko hin jiru ejjennoo koosmiti. Abbaa manaa kiyyaanii iddoo barnoota tolbarree amantii iddoo barannutti zuumii keessatti tolbarre. Kan sidi boniif abbaan manaa kiyya iddoo waliin janajjanne torbee tokko tolli galli. Torbee takka qofa haadha manaa naa taataa naan jedhee ani haadha manaa gaariin barbaada jedhee shari'aan hin eeyyamu siinaasawuu yeroo dheeraa hin barbaadu naan jedhe. Sigalee shari'aan hin eeyyamu qalbii wal cabsuu amma jaalee qalbii biyya shari'aa siin jedhu dubartii takka kan jaartii kee hin taane akkam nagaadhaa fayyumaa bakka akkanatti akkas ta'e minaamin namni immoo miira jaalalaa keessatti wantoota garaagara waliin haasa'uu danda'a. Akkuma warra Arabootaa jechuudha. Araboonnis akkasumadha. Akkuma keessanidha Araboonni namni akkasirri biyya Arabaa keessa. Koine bira azaane qoy awwitti xiqqoo azaana jala dubbatan obsatu. Abbaan manaa kiyya iddoo barnoota tolbarree iddoon barnoota si amantiiti. Islaamummaa ergan fudhadhe alhamdulillah roggaa sadii kan deema sii galee akkuma islaamummaa fudhadheen ani barnootatti naqee baradhee waggaa tokko karaa waggaa lamaatti yommuu deemu inni barsiisaa amantii ture haadha manaa taataa ijoolleen gara islaamummaa dhufte tuni waan baay'eedhaan hin miidhamu sii galee hiriyoottan keessa dambaataa maatiidhaanis walitti guuta gaafa amantii tokkorraa wanni jettu maatiin kee akka amantaa san irratti wanni jettu fedhu malee jibba mitila ilmoon ofii akka amantii san irratti jechuu barbaadu malee akka amantii biraa wanni jedhan hin fedhan kun ammeenyatti ilaalu ani sii galee kanaaf yeroo sanaaf nama na barbaachisaa namni immoo bakka naa ta'a jedhee wanni jedhu bultii murteeffadhe bakka sii galee isa dhugaa haqiiqatan kana. Inna abbaa manaa kooti wal barree torbee tokko tolii galee bakka haadha manaa walitaan abbaa manaa naa taataa amantii irratti na jabeessitaa
obboleessa hiriyaa haadha waa hunda na taatu waliin jenne hayyee jedhee bakka itti seenee alhamdulillah akkuma walitti dhufnuun ilma arganne amma haadha ilmaati haadha milkiiti. Akkasi malee bu'aa bayii jaalalaa dhiira miidhee ani dhiirri Maashaallah mucaa'uu qabdaa takkati mucaa qabdu beekoon jaati poostiin goone godhatanii mucaa. No in mul'isu hawwiti mucaa kun miidiyaa irratti mul'isu. Xuruu goota silaayyuu. Amma fakkeenyaaf ani waan itti gaafadhu keessatti jechuudha jaalallee qabadhee argeera. Yeroo badee hojjechaan ture kaatanii waggaa 4 jechuudha jaalallee qabadhee argeera. Garuu ulfaata xinnoo hojii mana madaamii wajjin jechuudha. Bultii qabattee hojii madaamii hojjechaa sittin ulfaatu daa'ima kee waliin sittin ulfaatu jechuun haalli jireenya haalli maatii kee abbaa manaa kee wajjin jiraattuu fi haalli mana madaamii sittin ulfaatu. Siddati irratti yeroo waan akkasii keessa galtu jechuudha. Mudannoo kana dubbadheera interview wayirratti jireenya keessa wanti si galuu qabu hawwiti bultiidhaan amma jaalallee osoo hin taane bultuuwwan ijaarame si galee ni kaa godhanne wal fuune already malee jaalallee minaamin hin jedhamu hin jiru islaamaa keessa si galee. Inni erga bultii godhattee moolaan miti ana yommuu hojjetannee argachuu yookaan dhabnu dhiisi maatiin keenya bu'aa bayii mana citaa qabu mana citaatti ol fuudhanii achi qorqorroo ijaarratanii achi horanii achi katamaatti mana ijaarratan jireenya keessa chaalenjii ni jira anatti omaa miti haaraa miti dhabuu argachuun si galee akkii tani rakkadheera baay'ee rakkadheera wallahi da'ee guyyaa 40tti dalagaa deeme yoo siin jedhee yaani mkin qallaalii miti nama ilmoo argatetti baay'ee ni ulfaata yeroon sun ulfaatadha. Inni kun immoo waan bifa osoo hin taane bakka waanuma jiru normaal rakkoo hin qabu garuu jireenya keessatti haatiif abbaan manaa gaafa olii obsan chaalenjii dhufu sana wajjiniin obsan wallahi wanti hin dabarre hin jiru hawwiti addunyaa kana irratti laa wanti hin dabarre hin jiru abdii kutachuu dhabuudha hunda caala yoo abdii kutachuu baatte inni argata ni dhabdaa ni kuftaa ni kaata awwishee abdii hin kutin rabbii keetirra yaa waaqayyo akkana naa godhi jedhi suma amantu sana awwishee keessa keetiin naa dabarsita inshallah ni darba jedhi keessa kee amansiisa awwishee ejjennoo qabaachuudha ni darba jettee keessa kee amansiisuudha an akka kennaatti akkasiisin jedha malee biyya ormaattis ta'e biyya keessattis ta'e ni rakkata eessattuu rakkinni hin hafu awwishee harka hin kennin si galee rakkinaaf harka hin kennan baqa. Unde caala mola hawwiti ya rabbi kee irratti hirkachuudha yaa rabbi inshaallah ati na uumte waa malee na nuumne hamaadha na nuumne ati dachee kanarratti akkan jiraadhuuf na uumte chaalenjii dhufu hundayyuu akkiiti na dabarsiista jedheeti na keessa koo amansiisa jireenya keessatti si galee malee barani rakkadheera kaleessa bardeen akkanatti hojii deeme bar rakkataadha nuti rakkataadha minaamin noo aybaadhi min jedhamu ani rakkataadha hin jedhamu rakkinni hin jiru nuti fayyaa qabna qabeenya caalu nuti fayyaa keenya ilma namaatiif si galee akka islaamaatti immoo waa tokkotu jira qadirii wanta rabbi siire tokko bakka yoo dhabbuus ta'e argachuus ta'e rabbuma biraa jettee wanti keessa kee amansiistee fudhattu jira. Kanaaf jennaan rakkinaaf irraafamu argachuu dhabuudhaafis irraafamu hawwitii jireenya keessatti si galee. Kanaaf bultii keessatti immoo maaltu jira seeti? Atis haa ta'u abbaa manaa keettis ol sobuu dhabuudha. Oliif amanamtee jennaan wanni fee inshaallah laa odoo xiyyiitii wayisi bira jiraatee gonkumayyuu sitti hin jabaatu abiddi sun duudhaaf qophiidhaati. Ati wal jaalattee jennaan ol amantee jennaan dhiifamaa jireenya keessatti laa walitti buuta bultii keessatti akka jaarsaaf jaartii walitti bu'u hin jiru. Garuu dhiifamaan irra walii darbita walii obsita yoo dhabdes alhamdulillah yoo argattes alhamdulillah bakka gooftaa koo galata kee wanti hin dabarre wanti hin dhufne jettee keessa kee amansiisa jireenya keessatti miti bultii keessattu gaafa armee kee wajjin jirtu haati keenya nu rukutaa nu garafaa nu qunxuuxaa nu guddisanii bar zim jenneetuma guddannee baqqaas geenye noo kijiba kun wallahi warri keenya isaan keechaa baaneyyuu nu garafaa tarraan nu gaane si galee kanaaf jireenyis nu garafa jidee isaanii siin obsina na jireenya keessatti abdii kutuu dhabuudha bultii ofii jabeeffachuudhaaf ilmoon durbaa takka obsa qabaachuu qabdi akka kiyyaatti si galee obsitee jennaan ilmoon durbaa laal immoo bultii ni jabeessiti bultiin andiigu dubartiidha kana naaman dubartii jabeessa dubartiitu boodiiga bultii ishee abbaan manaa inaara dafee aara dallana inni si madaala baay'ee lola keessatti jaarsi kee si madaala bar dubartiin tuqoo jabduudha jedhee jechoota isaatiif gocha isaatiif si madaalaa deema gaafa ati jabduu taate afaan jalatti deebisuu baatte wallahi ati isa biratti mataarra isarra jirtu. Awwishee ilmoon durbaa jabduu ta'uu qabdan jireenya keessatti miti jaarsa wajjin addunyuma kanarrattu. Tini galee harka kennuu dhabuu
Kanaafi baqa jabaadha hojjetadha maallaqa keessa walirra gaayadha bultii godha hawwiitii ilmoodaa sigale nuti osoo hin beekin biyya arabaa kanatti umuriin keenya nurraa deema maallanni yoo in argamtu in hojjanna hin guutu yoo makiinaa qabaattes immoo mana kanan godhadha jetta warra koo akkanan godha jetta osoo akkana jennu umuriin keenya nurraa deema garuu ilmoo argadda eerumtanii gana kiniidhaan gara waliin gubina ijoollee teenya keessattuu kasaniimu dubartummaan takka dubartummaa ishiin kan beekamu dubartii takka dhalaani. Altanii taanaan baqa namni sin kabaja rabbillee sin kabaja rabbi bira sin jaalatamtu nama biratti sin jaalatamta kanaaf ilmoo argadda. Waan gaa'ilaa barachuu gaafa barbaadan namoota gaa'ila qabanii fi namoota gaa'ila keessa jiraatanii dhaggeeffadha. Maaliif jennaan isaan agawuu qofaa miti arganiiti waan keessatti argan namaaf qoodu waan ta'eef jechaadha. Ani yeroo baay'ee namoota gaa'ila qabanii baay'ee hordofuu nan jaalladha. Maaliif jennaan chaalenjii isaan dabarsan isaaniif mudannoo yoo ta'u nuuf immoo muuxannoo ta'a jechaadha. Kanaaf namarraa waa baratu obboloota ko namoota yaada gaggaarii akkasii qaban namoota daandii gaa'ilaatti nama jabeessan hordofaa dhaggeeffadha. Yaanni obboleetti keenya kana maatiin keenya duraanii gaafa nu dabaddabanii obsinee dandamannee keessa darbinee isaaniyyuu nu reebanii miti jette jireenyis akkasuma gaa'ila keessatti nama dabaddabaa garuu yoo obsitan yoo damdamattani yoo amanamummaa abbaa manaa keessa walii qabaattani hin darba wanti hin darbine hin jiru jechaa jirti. Akkasuma immoo yoo gaa'ila godhattanii qorichan fudhatiina dafaa da'a maatii keessan biratti waaqa keessan biratti kabaja qabdu ollaa keessan biratti kanaafiyyuu walumaa galatti waaqayyo warra gaa'ila hin qabne gaa'ila siniif laatu warra indeenyeef immoo mucaa siniifaa kennu akkasuma immoo warri singiloonni dafaa barbaadadha. Maaliif jennaan keessattuu uni ijoolleen biyya arabaa qarshii ariina malee waa'ee jireenya gaa'ila keenya haala miidiyaa kanarra gaafa mudannoo namoota tokko dhimma jaalallee fi miidhaa garaagaraa ageenyu appitaayitiin onnee keenya nu cufama waan ta'eef dafnee gaa'ilatti seenu yaaddoonaa jechaadha. Sinii galibitire kanaaf gaafa namoota tokko immoo dhaggeeffattan abdii horadha. Okay.